Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya galgala kanaatiin faarfataa Dameef Qaaduu faarfannaa wajjin ergaa wal qabatee ergaa ajaa'ibsiisaa tokko dubbateetu jira. Waa'ee faarfannaa wajjin wal qabatu faarfataa Dameef Qaaduu maal jedhe kan jedhu qophii keenya jalqabaatiin kan isin biraan geenyu ni ta'a. Qophii keenya itti aanuun daawwattoota keenya waggootaan dura jechuunis bara 1990 keessa faarfattuu baay'ee beekamtuu fi faarfannaa isheetiin amantoonni hedduun eebbifamaa turan turte. Faarfattuu Beetii Tazarraa. Faarfattoota shamarranii biyya Itoophiyaa kana keessatti dhiibbaa guddaa fidan keessaas faarfattuu Beetii Tazarraa ishee tokkodha. Albamii ishee jalqabaa waggaa ishee 17 ture kan maxxansite. Beekamtii kan argatte garuu albamii ishee lammaffaa isa tafassame jedhuun ture. Ammas Beetaleem Tazarraa faarfannaa ishee albamii arfaffaa mata dureen isaa Fiqir Tasaafee jedhu qabattee dhufteetu jirti. Guyyaa kaleessaas gadhiifameetu jira. Karaa sooshaal miidiyaatiin bitachuu fi buufachuullee ni dandeessu. Kanallee bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Kana lamaan ittuun darbin dura daawwattoota keenya waldaa ifa fayyinaatti taatii ta'e tokko isin biraan geenya. Goophoon ajaa'ibaa waggaa tokkoof ji'a 6 ol gadi jettee adeemaa turte dinqii fayyisuu harka Waaqayyootiin bilisa baateetu jirti. Waldaa fayyinaatti maaltu ta'e kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaa chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'e kanatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa. Gaaffii qabdan yookaan odeessa qilleensarraa akkasiniif oolchinu barbaaddan karaa sooshaal miidiyaa keenya iskiriin irratti ba'aa jiru kanaan nu qunnamuu ni dandeessu. Laayik sheer gochuudhaan immoo guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya namoota subscribe gootan keessaatii harki caalmaan keessan mallattoo bilbilaa achi fuulduratti isiniif dhufu yookaan mallattoo beelii yookaan yaadachiiftuu sana gadi tuquun ol kan jetturreen kaawwanne. Kanaaf hundumti keessan iyyuu subscribe kan godhattan ammuma profaayilii keenya jala seenuudhaan jechuudha. Mallattoo subscribe kan jedhu fuulduratti argamu sana gadi tuquun beelii sana erga tuqxanii booda jechuudha ol kan jetturra kaawwadhaa. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin yaadachiisuuf isin gargaara. Kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaatti wal wajjin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Waldaa ifa fayyinaatti maaltu ta'e? Goophoon waggaa tokkoo fi ji'a 6 fayyina ajaa'ibaa argatan. Dhukkubni gadadoon hiyyumni seexanarraa namni waggaa tokkoof ji'a 6 goophatanii yookaan gadi jedhanii adeemaa turan waggaa hamma kana ergaa adeemaa turanii booda waldaa ifa fayyinaatti fayyina ajaa'ibsiisaa argatanii ol jedhanii adeemuun galateeffatanii gammachuu isaaniis agarsiisaniitu jiru. Wal wajjin daawwannee walitti adeemnu. Kottu akka duritti adeemtutti deebi'e. Kottu.
qabee ol baasi. Maayikiitti qabdee. Na laal. Cibsi gadi cibsi. Yeroo hagamii haga kana deemtee waggaa tokkoof ji'a ja'a. Ajajera! Yes. Ajajera! 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 Mighty Jesus. Yes. Waaqayyo sirreessaa jira. Amen. Yes. Keessa darba bidda waaqaa. Keessa darba bidda waaqayyo. Amen. Ka'ii lafa. Qabaa kaasaa dafa. Ribaashii kaapiraazee veeleeboos. Sodaatin fayyinni sii ta'eera. Na ilaali. Amen. Ati bilisa. Amen. Na ilaali. Amen. Amanna duukaa. Deemam. Adeemta. Jed. Jed. Adeem. Adeem itti fufi. Adeem. Galata dabala Yesus. Haleluya. Afabiram waaqayyo si yaaqe jabaayyaa hiqoobe ammuma jettu fageessu nama rakkateef hanga dadame. Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya faarfataa Damee Fiqaaduu jedhama. Kan dhalate iddoo bareeda jedhamuttidha. Gooftaatti kan inni dhufe erga of baree yoo ta'u sana dura gooftaa kan hin qabnee fi hordofaa amantaa Ortodoksii ture. Yeroo ijoollummaa isaa akka ijoollee gara biroo ijoollota wajjin taphataas guddate. Gaafa gooftaatti amane sana garuu maatii isaa bira utuu jiru sagantaa mandaraa naannicha jiru erga seenee raajummaan isatti dubbatee ture. Waaqayyo akka isa barbaaduu fi hojii mana isaaf akka isa barbaadus itti hime. Sana booda ijoollummaadhumatti utuu jiru faarfannaan isaaf dhufuu jalqabe. Yommuu isaaf dhufes kan nama biraa waan faarsu se'e malee kan Waaqayyo dhuunfaa isaatti isaaf kennee isatti hin fakkaanne ture. Utuu faarfannaan jalqabin duras Waaqayyoon yeroo kadhatu yaa Waaqayyoo akka faarfataa Alamuu Makonniinitti na dibi jedheen kadhachaa tures jechuun dubbateera. Faarfataan kadhannaa qabaachuu qaba kan jedhu faarfataa Damee Fiqaaduu. Keessumaa faarfattoota dhiyoo kana dhufne yoo ilaalle faarfannaan keenya faarsaa mo'ichaa fi galateeffannaa qofaadha malee faarfannaa qalbii jijjiirannaa fi faarfannaawwan abdii hin qabu jechuudhaan dubbata. Kun ammoo kadhannaa sababa hin qabneefidha. Utuu kadhannaa qabaannee dadhabbinaa fi qaawwa amantootaa fi tajaajilaa waan arginuuf silaa dadhabbina amantootaa sana haguuguu fi amantoonni cubbuutti kufan yaada garaa isaanii akka geeddarataniif faarsaa qalbii jijjiirannaa akka barreessinu nu dandeessisa tures jedheera. Silaa utuu faarfannaan qalbii jijjiirannaa jiraate amantoonni maaliif faarfattoota durii hordofuudhaan faarfannaa qalbii jijjiirannaa isaanii dhaggeeffatu? Garuu sababa faarfattoonni amma jirru kun faarfannaa akaakuun hin dhiyeessineef jecha amantoonni yeroo cubbuu isaaniitti qaanaan faarsaa qalbii jijjiirannaa faarfattoota durii barbaadanii isaan yaada garaa isaaniis geeddaratu jechuun dubbateera. Faarfataa Damee Fiqaaduu itti dabaluudhaanis akkas jedhe, nuyi namoota seera ittiin bulmaataa qabnudha. Namni kamiyyuu seera ittiin bulmaataa fi abboommota eeguu qabnu macaafa qulqulluu isa nuuf kenname dhaga'uun adeemuutu nurra jiraata. Faarfannaa faarfanneef tajaajilleef qofa mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Kanaaf seericha eeguun waan barsiisnuu fi dubbannus jiraachuun barbaachisaadhas jedheera. Xumura irratti faarfataa Damee Fiqaaduu maastarsii isaa barataa akka jiru erga ibsee booda akka duraanii yeroo yeroon faarsaa hojjechuun akka itti cime himeera.
ammas faarfannaa haaraa qabatee dhufaa akka jirus kan dubbate yoo ta'u wayita ammas oodiyoo isaa xumuree kiliippii isaa yeroo dhiyootti akka jalqabus beeksiseetu jira. TV Mo'atiin sagantaa qaroo Joobraa irratti dubbate. Nagaan kottuu ittiin jenna. Gara qophii keenya xumuraatti yeroo darbinu daawwattoota keenya waggootaan dura jechuunis bara 1990moota keessaa faarfattuu Beetii Tazarraa faarfattoota shamarranii biyya Itoophiyaa kana keessaa dhiibbaa guddaa fidan keessaa ishee tokko turte. Faarfannaa ishee hedduuttis eebbifamaa turreerra. Albamii ishee jalqabaa yeroo hojjettu nama waggaa 17 kan turte yoo ta'u beekamtii guddaa kan ittiin argatte garuu albamii faarfannaa ishee lammaffaatiin ture. Innis mata dureen isaa Tafatsame isa jedhuun ture jechuudha. Ammas Beetaleem Tazarraa faarfannaa ishee albamii haaraa arfaffaa ishee mata dureen isaa Fiqir Tatsaafee jedhu qabattee dhuftee jirti. Wayita ammas faarfannaa ishee kana karaawwan miidiyaalee hawaasaa ammayyaa Spotify, Amazon fi YouTube irratti kan gadhiifamee fi maallaqa giddu galeessaan bitattanii akka ittiin eebbifamtaniif dhiyaatee jira. Faarfannaa ishee kana waggaa 11 booda kan maxxansite yoo ta'u muuziqaan isaa kan miidhagee hojjetame ogeessa muuziqeessaa duraanii Abnezer Girmaatiin. Faarfannichi guyyaa kaleessaa bakka namoonni gurguddoo fi beekamoon argamanitti magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Atlaasitti eebbifameetu jira. Kana wajjin wal qabsiistee faarfattuu Beetii Tazarraa akkas jechuudhaan ergaa tokko dhaamtee jirti. Wal wajjin haa daawwannu. ሰላም ቤተሰቦቼ ፍቅር ተጻፈ የመዝሙር አልበም ከመስከረም 28 ቀን ጀምሮ በአይቲዩንስ በቴሌግራም ቦት በዩቲዩብ ብዙ ፐርሰንት የሰራው እሱ ነው። መናገር ስላለብኝ እና ማመስገን ስላለብኝ ነው ይሄንን ምለው። ከብዙ ስራዎች ጋር ከብዙ ነገር ጋር እየታገለ እየደከመ ጥሩ ነገር እንድትሰሙ ብዙ ለፍቷል። እግዚአብሔር ይባርክ ኤቢኤ ሆሲዬ በጣም ያላንቺ አይሆንም ነበር። ይሄ ብዙ ደክማችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብድራታችሁን የሰማይ አምላክ ነው የሚከፍላችሁ። ዋጋችሁ በሰማይ ነው። ከዚህ በላይ ማለት የምችለው ነገር የለኝም። እዚህ ካሴት ላይ ብዙ የተሳተፋችሁ ሰዎች በድምጽ ያጀባችሁኝ ላይቭ ሙዚቃ በመቀዳት ያገለገላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት እወዳለሁ እና ቤተሰቦቼ በእኔ ብቻ የተሰራ ነገር አይደለም። ሁሉም ተባብሮ ነው። የኔ መዝሙር ብቻ አይደለም፣ የነዚህ ሁሉ እጆች ውጤት ነው። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ ጸጋውን አሳልፎ ተጠቅሞ ነው ሊያገለግላችሁ የወደደው። ሁላቸውንም እንድታመሰግኑ እንድትባርኩልኝ እፈልጋለሁ፣ እንድታውቁ እፈልጋለሁ። ለዛ ነው ይሄን ማለት ያስፈልገኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኑራ ታምራት ነው በየለቱ ኢየሱስ Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitaa waanuu guyyaa kanaaf siniif qindeessinee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Odeeffannoowwan kiristiyaanummaa haarawaa fi wayitawaa argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Keessummoota yookaan yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kana kan dhuftan jechuudha. Maatiiwwan keenya like, share gochuudhaan yaada keessan koomentii irratti utuu nuuf hin qoodiin hin bayinaa isiniin jecha saatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.